بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورجعت أفان خنا دقي سن خفنيو لا إله إلا الله شهادة ولتي رتقو توم سيتي بكم جرت نتي نجيني ربي سبحانه وتعالى اسم برا هاجرات اسم هذا كبوجتشا إرجان بكتنا الرئيسين دبر سنو أوغاندا مقالة كامبالا جماعة مركز قرتي المهاجر أركم نوبليين كي وبليين كينيا كأفان تقدب بنو خفنيو لا إله إلا الله ولتنو هيتي إسان زيارو داف مقالة كامبالا أركم نوبليين كي مركز المهاجر خيرو دراتف أواسن خينيا أقرتي مقالة وغاندا كامبالا خيس جراتو ولتي متاقبتي بك قرآن اتبارتو بك قرتي إلمان وفي أفان صلاة اتبار بك كتاب اللي برتن يرو دراتي في مركز قرتي كريفتني بك قرتي مركز في قرآن اتبارتن قباتشو ترونو بلينكي أران تنمو قرتي نمني أمانتينو فالاك أبو إسان الرتي دكي تنقرتي إسان الراب أكسان أركاباسي وان براتي في أول شولاف ديما دوبا بلينكي أنا بلينكي نركتني warra gartee afaan tokko waliin dubbannu akkasuma obboleeyyan shahaadaa nu tokko choomsite ka addunyaa mararra jiru abdatanii nu kana abdatanii eega rabbiiti gartee guyyaa qabatanii guyyaa san guulanu oolaa nun ja'an duba obboleeyyan keenya guyyaa nu fuuldura jiru guyyaa Julaay 30 qabatanii akka gartee lafti tun harkaa hin baane bakka markaza isaanii bakka gartee qura'aan itti baratan waan ta'eef yeroo duraa khiraa keessa ture amma immoo bitamuu waan barbaadu obboleeyyan keenya guyyaa qabatanii nu afeeratanii jiran hoottaa hirmaadhaa irraan hafanaa eega rabbiiti namni isaan qaban numa kana warra gartee rabbiin shahaadaadhaan nu tokko choomsee hoottaa obboleeyyan kiyya markaza almuhaajir kana isaan wajjin haa bu'uureessinu fuuldura keenya guyyaa jiru Julaay 30tti baallamatanii jiran obboleeyyan warri addunyaarra argamtan hundi keessanuu guyyaa isaanii kana waliin hirmaannee akka waliin bu'uureessinu akka gartee lafatana bitachuu danda'an isaan haa gargaaru nabi rabbi alayhi salaatu wassalaam man jahaza ghaziyan faqad ghaza namni gartee nama duula deemu tokko namni waan inni xiyya tokkollee darbatu maan taane namni gargaare akkuma nama duula san qaamaan dhaqeeti jaanabiin alayhi salaatu wassalaam namni masjida ijaaramu tokko maaliif gartee bulukeeta tokkollee maaliif hin taane namni gargaare akka gartee masjida ijaare rabbi subhaanahu wa ta'ala isa cinaa dhaabbata tanaafuu waan dandeenyen nu hundinuu cinaa haa dhaabbannu guyyaa isaanii kana gartee markaza kana akka bitaniif cinaa haa dhaabbannu ergaa jiru asirraa isinii dabarsa qaamaan dhiinee laallee daawwannee hedduu haala nama gaddisiisu keessatti argamanii lafa gartee qur'aana rabbi ittiin barachaa turan warri amantii gartee biraa qabu isaan harkaa baasuudhaaf irra bituu deema isin gartee lallabatanii namni gartee obboleessa isaa haajaa isaa keessatti tahee rabbi subhaanahu wa ta'ala haajaa isaa maraahuu hafituuf rabbii dhaja'atu obboleeyyan kiyya warra wal cinaa dhaabbatee rabbiin isaan gargaara rabbi nu haa godhu markaza kanallee rabbi nu haa bu'uureessu ergaa tana sheer walii godhaa wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi